maal jechuu barbaaddeeti maal jechuu barbaaddeeti akkamitti waan hin taane haasofte tan biratti sirrii kee jechaa kee deemee siiti kee deem kee deem Yaale bulbuli sandalagu maal goon taariitii konkolaataanii garagaleeni ta'uu danda'a ka maal konkolaataan garagaleeni ta'uu danda'a aragale si agashu rabbi naan shenkoni waan maal nafseen isaa namaan addaa Sarugaa keessa arte nafseen isaa kan namaatiin addaa mucaan kun angani duubar baadar tamasulumayyo lakki du'a isaa osoo hin taane bakka silkiin isaa dalagu maal akkamitti akkasitti waan meeqa binneetu taanyee gaaroo akkasitti fadheetu taayee gaaroo akkamitti konkolaataan galagalee jeese mucaa chaartaa jechuu barbaaddeeti maal jechuu barbaaddeeti akkamitti waan hin taane haasofte tan Legaa kabajamtoota hordoftoota keenya akkuma isin argaa jirtan kana akkanatti uffanni shaashan baajinni waan nyaatamullee waan baay'ee binneef malee an kanan jedhume iyyaa keenya sana akkamitti akkan eegaa jirutu sitti muu danda'u anis akkasuma hiriyaa baay'ee jaalladha an jaalaluma isaaf jecha jechuudha amman fakkeenyaaf kiristaanadha garuu amantii isaa waan hin kabajuuf isas waan hin jaalladhuuf akkanatti uffadhii isa gammachiisuuf hin eegaa jiru yaa amantii olii kabajuun barbaachisaadha. Siinillee toos waamee akkuma koo kanan goota jedhee abdiin qaba. Sirriidha. Garuu maal bibbitteeti? Wanti hin bitamne maaltu jira? Wanta ganna hin qabnu ni? Hin qabna. Gaafa dhufe nutti gammada jedhee abdiin qaba. Sirriitti nutti gammada. Asa hiikaa amantaa tireetu fuula guuraa jirta. Alaa bareeduu kootu si aarsaa irraa fakkaata gaafa hin taa'ee adda xiriyaa koomite. Sirriitti na gammachiisa. Sirriitti sirraa bareedeera. Ilaalteerta? Oo ofin ilaalle yaadanti ni ilaalle jedhanii siyaana ofin ilaalle. Baay'ee sitti bareedee jira. Anna hiriyaa keenya baay'ee jaallannu eegaa jirra. Dhufeetiin gammachuu. Akka inni baay'ee gammadu maana shakkima tokko mamii tokko illee hin qabu. Sirriitti baay'ee gammada. Sanummoo biyya biraarraa gara Finfinnee dhufa. Sirriidha Adaamaarraa gara Finfinnee dhufa. Eegutti jirra ka. Inni eegna. Buna fa'aa osoo danfisnee nutti tola garuu asitti mijatu xiqqoo ishee malee. Waanuma jijjiiruun gammachiisu waanuma qaban qabatanii gabaaboo jedhanii Oromoon gaafa mammaaka. Sanaafiyyuu kan nuun qabannee dhufne kanatti baay'ee gammada jedhee yaada hiriyyaan keenya. Aara sirriitti gammada. Sirriitti gammada. Isa hordofanii immoo hiriyoonni isaa Adaamaarraa akka gara Finfinnee. Inni oolu. Sodaan koo sanuma dhabeettanii hundumaa. Inni dhufu. Anoo nyaachuus qajeelaan jiraan beektanii. Saatii laagoo saatii. Isuma eegna jedhee malee isumaaf jedhee akkan xooma fa'aa oole beektaa ta'a. Xooma oolti miti. Nyaanna waan tokko. Abshir haa dhufu. Sanuma fedheen inni garuu akkan isaaf jedhee xooma roole hin beeku taanaan baay'een gaddalaas ta'u. Nuti akkasitti amantii walii kabajnee ol jaallannee gaafa argamnu tokkummaan keenya baay'ee mul'ata. Sirriidha. Ati gaafata amantii koo naa kabajju anillee akkuma na agartu kana si fakkaadhii uffata uffadhii. Si fakkaannee mana obboleettii makee fakkaadheen taa'aa jira. Saniifiyyuu amantii walii yoo kabajne waan guddaadha. Oromoon jaalala beekaa, Oromoon tokkummaa beekaa, ol jaallannaa amantii walii kabajnaan jechuu barbaadamaa sitti fakkaata. Sirriidha amantii walii kabajuun barbaachisaadha. Oromummaan akkuma jirti ta'eetiin amantii walii kabajuun nama gammachiisa. Hiriyaa amantii garaa qabu baay'ee qabna. Sirrii makee. Akkuma sani waliif kabajuun barbaachisaadha yaada. Yaada otoo hin taane kun dhugoomsinee agarsiisnee jirra miti ree. Sirriidha. Innaa maal jettaree waa'ee qophii keenyarraa kana maal sitti fakkaata? Waa'ee qophii keenyarraa ammaa eegutti jirra. Hiriyaa keenya baay'ee jaalannu baay'ee kabajinu. Karaa dheeraa Adaamarraa ka'ee Finfinnee dhufe. Karaa dheeraa deema. Fagoo deema Adaamaa. Adaamaanillee dhiyoodha garuu yaa'unis kabaja keenya. Adaamaa siyaasii guutii moo hiriyyummaaf jechuun jechuudha. Ati hiriyaa keef jettee
bishaan kana bu'ii jennaan bishaan kana keessa bu'uu hin dandeessaa beektanii. Hiriyyaan kee ammatu ala jiraate kottu siin jedhee si eeyyame ala si mijeesse hiriyyummaa masaa sanaa jechuun deemtooti. Sirriitti deema. Angaroo halkan hin deema laa guyyaa dhiise biyya laalataan. Maayina naalleen qoosamu garuu asuma keessa ta'ee jira hiriyyoonni tokko jiru kan amma namatti baay'ee waliin jaallanne baay'ee waliin kabajne. Nuti garuu isaanirraa jaalalaan isteeppii tokko caallee argamne irra gatii ta'ee fi hiriyyaan keenya kun daandiirra jira. Nagaan akka inni nu bira ga'u abdii qabna inshaallah. Hin beeku garuu akkasumatti nutti tola jechuudha yeroo baay'ee gaafa hiriyyaan qaba yeroon biyya tures ollaan kusaan ture gaafa sooma isaanii kanii wajjin innaa gaafa kan keenyaa soliin innaa baay'ee namatti tola. Sirriidha. Hoteelay na hoteela naanjee saartaan Sinuudha akkas keessaan baane godhaara wallahi amma hin bahu yoon tuttunnee hin bahu. Ati jennaan maal kun ta'u geettii keessattuu beeka kan abbaarra beeku guddaadha dha. Hiriyyummaan maal gaafa jettu hiriyyummaan anaaf wal jaallachuu wal kabajuu amantii walii amma fakkeenyaaf ani hiriyyaa koo gammachiisuuf jedhee isa fakkaadhe kanatti faayamee musliimoo tokko fakkaadhe teenye kana jechuun hiriyyummaadha. Kana jechuun jaalaladha. Kana jechuun tokkummaadha. Hiriyyummaan kana caalummoo jira jedhee yaadamu. Gama keetti gaafa dhufnu immoo siif hiriyyummaan maaldha nama akkasitti sii deebiseera. Hiriyyummaan yaa ati akkanatti na kabajitee na fakkaattee bareeddee as taa'uun kee waan tokko hiriyyaa koo gammachiisa jetteetiin. Al tokko shaashiitti naayitu muun taa'achaa jira maalla. Dirqamatti harkuma kinarra gootee taa'uu qabda. Hiriyyummaan yaa isuma kana naaf jettee akkanatti bareeddee na fakkaattee asitti argamu kan kee na hiriyyaa kee na gammachiifna jetteeti akkanatti wal fakkaannee as taa'uunu hiriyyummaadha. Dhugaa keetti bareedu akkasi jaalladhu beektanii. Ayi kiyya jaalladha. Asin jaalladha chaarta sila banne asumatti jaalalli dabalaa jechuudha. Akkasi hiriyyaan keenya immoo kanarra gaafa dhufee nu biratti argamee moor kana caalaa jaalala isaa nuu ibsuu danda'a jedhee mayyaada. Sirriitti nu ibsa. Kun waama soba hin qabnedha. Eegutti jirra ka. Eegaa jirra kun akkasitti afaan bal'ee karaa eegaa irra daandii. Utuma ammas teenyee nutti faa deemne maal sitti fakkaata? Inshaallah deemnu. Natti tolatu deemne maal yeroo tokko gaafa teessee amma yeroo tokko akkam ture beektaa? Nama faa ergaa gaafa ergattu abbichiin tura. Akka garaa keessiin ta'u miti ree. Sanarratti hundeemeera ta'eetta. Asitti maal jechuun barbaade sitti fakkaata. Amma sitti akkasitti waan hundumaa bibbinni anuma akkanatti uffadhee bareedee faayamee amma hin taa'e kana utuu deemnee karaatti itti deemnee finnee dhufnee siin jechuu barbaade. Maaf deemna ree. Deemnu? Isa moo ati deemtaa reennan eegaa kana. Asitti kanneen deemnee naannoo maal ta'e garee. Inni eegnaa dhufutti jira. Nan qoosee inni eegnaa. Obsaanaan nan qoromsaa dhuga jedhanii Oromoon yeroo mammaaku. Gaafa mammaaksa baay'isitti mammaake gaafa mammaake immoo akka yaasa guddise akkanaan hin jenne. Akka yaa jalatti hin guddanne. Akkasii kaa bareedduu kiyyaa maal jetta reeti? Sa'aatii 8tti dhufnee kan nuti asitti argamne akkanatti yaa'an atillee uffattee dhufte ani immoo asitti isa gammachiisuuf jedhee roon akkasitti uffadhee natti bareedee taa'u. Yaa jaalalli maal nama hin goone jaalalli hiriyyummaa maal nama hin goone sa'aatii 2 kaa guutuu sa'aatii 2 as teenyee isa eegaara ammayyee dhufuu hin dandeenye. Dhufa sa'aatii waliin fayyadamna. Tolee kaa kabajamtoota hordoftoota keenyaa akkuma isin na waagritan kun sa'aatii 8ttidha kan nuti dhufnee asitti. Waan nuyi qabannee dhufinillee tokko hin jiru hanga humna keenyaa waan hin dandeenya jennee tokko. Obboleessi keenya kun ammallee dhufuu hin dandeenye gaafa hin taa'ee yaadu. Waan nuuf milkaa'us natti fakkaata. Rabbitu beeka garuu kun abdiin kun amma sa'aatii kana akkamitti abdiin kun tarii yommuu waan namaa yaaduunis gadheedha garuu hin hafee moo laata? Turiitiin akkasuma na shakkisiisa. Baay'een gaddaan hin hafe taanaan baay'ee isuma siirasii baay'een gadda. Ani sa'aatii amma kana yeroo koorraa gubee hin dhufa jedhee isa gammachiisuuf jedhee gaafa dhufees taa'u sa'aatii kanaas hin geenye jechuun waan biraadha. Annatti tolaan jiru. Obsaan aannan goromsaa dhugu jedhee
Eegne bar sa'aatii lama guutuu eegne sa'aatii lama turuutu daqiiqaa lamayyuu namni nama eeguu fi isa obsa baay'ee qabudha. Isa obsaa fi obsaadha kun. Isma dhugaan sin jechaadha maaliif koostati aanin baay'ee natti tolaan jiru. Tole egaa maaliin godhoomayyuu gochuu hin danda'u gatiin ta'ee fi bilbila isaa immoo yaalee ilaalu bilbilli isaan dalagu. Gatii madaandiirra jiruu fi Itoopkii jedhee mayyaadha. Dhageessee? Bilbilli isaan hojjetu bar. Maal jedhama kun? Amma bilbila isaatu chaarjii jalaa fixee moo chaarjiin godhatii manaa ba'ee moo dhufaan jiru moo beekaa bilbila cufate? Maal jedhama kun? Salaayyuu Itoopkii jennee ayyaaname. Maal Itoopkiitu teemaa cufaadhaan jedhu akkamitti akkasitti ati? Akkamitti obsaa adda ta'an haaraan jira bar? Kofaltaan sitti haaraan jira isa yuudhiise isarra sitti naaraa sati na bira teessee natti kofalti. Miyaansi na jajjabeessitu. Dhaggeeffadhu. Akkam goona? Akkam goona ka waliin mari'an na waan goona. Maal mari'an? Furmaanni kun na bira jira naan jedhame. Aan sa'aatii kanatti haariidhaan kanatti waayyuu natti argamaa hin jiru. Ammoo silaasii kolfaa ture amma baay'ee manatti dhaga'ama. Sammaa sa'aatii eegnee fi sirriidha. Nama aarsa garuu. Kanaaf maal haa goonure? Atu aarti taa'aara asaanseer kaa badaara beektanii akkatti asaanseer kaa badaara. Durmaaseen beekutti kuni. Aseen beekutti haruma afaan banattee dubbatteeti. Maal hiriyaa isheen kaleessa deemgattee beeku. Nanaare aareetuma bari. Asaan sabadi. Akkasitaan jetture yaani kun aarsaa artama naasaan beeku aseen beeku gaafateettu mucaan kaleessa deemgadda beeku har'a shigna biratii si gaafa isheen naasaan beekottu maal. Aariitu akka na baree bar. Gumaarii maal naman goone amma maal nu wayyaane. Ittuma deddeebisi yaalime. Maal bilbila cufaatti maal godhu yaanan bilbilli isaa dalagaa hin jiru bar. Akkam goona utuu ija kee duratti bilbila isaa furshan irra deddeebi'ee yaalee bilbilli isaa dalagaa hin jiru. Mucaa kana eessa bu'ee jennaa akkam goona. Konkolaataanii garagaleeni ta'uu laay. Maal? Konkolaataan maali? Deemati immoo waan hin taane hin yaadiin. Akkasumatti fakkaata bakka konkolaataan garagaleeni ta'uu danda'a. Gati konkolaataan galagalee fi bilbila isaa dalagaa hin jiru naan jechaa jirta. Maal jechuu barbaaddeeti? Maal jechuu barbaaddeeti? Akkamitti waan hin taane haasofte tana bira teessee? Maal godhu jettaa waan jiru sitti hime kaa? Ta'uu danda'an jedhee bara. Amma jechoota hin taane yaaddu kana waan gaarii immoo yaaddu. Maal isheen kun deemeti? Ati meeqa bilbila isaa ija kee duratti si furshan yaalee bilbilli isaan dalagu maal goone? Taariitii konkolaataan garagaleeni ta'uu danda'a kaa? Maal? Konkolaataan garagaleeni ta'uu danda'a. Aragala si agarsiisu rabbi. Maal isheen kun waan gaarii yaaddu? Nafseen isaa namaan addaa. Isuma dhugaa keessa adda? Nafseen isaa kan namaatiin addaa. Mucaan kun hangana iddoo barbaada artama silumayyuu? Lakki du'a isaa osoo hin taane bakka silkiin isaan dalagu maala. Akkamitti akkasitti ati waan meeqa binneetu taanyee gaaroo akkasitti uffadheetu hin taa'ee gaaroo akkamitti konkolaataan galagalee jeese mucaa achaa ta'e. Akkasii yaade kaa bilbilli isaan dalagu. Isuma sirrii kee jechaa ta'e. Isuma sirrii. Ka'ii deemi asiti ka'ii deemi. Naashin gadi badduu. Maal balleessi? Kan yaade sitti. Ijoo koo duraa deemin jedhe. Wanti kun konkolaataan galagaleetu ajjeeseetti siluma du'a isaa barbaadde. Du'a isaa barbaadde siluma natti fakkeessaa turte maal isheen kun konkolaataatu galagalee du'eeta akkas ta'eeta kam nama arsitti kun immoo haadhatu.